موتر هدي فيدي جنة الفردوس ربنا هجيجير na rabbina kenne rabbiif taajjechuudhaani obboleessi keenya agartan kun gaabbii tokko malee mamii tokko malee waggoota dheeraatiif hojjetee motora bitate kana furtuu qulfii motora isaa fuudhee uummata fuulduratti masjida gubateef magaalaa Beddelleetti masjida gubateef kennaa godhee jira. Obboleessi keenya mee seenaan isaa maal fakkaata waliin kan daawwannuta nafaana tura. Amma kana dogdoqqee kee gaaman rabbiidhaaf laatteerta sila viidiyoo si waraabaan ture saakiliitiin kan nama deddeebisaa jirtu akkamii saakilii kana yeroo asiifachooftu dudda kun na dhukkubatti turte akkamii dhibeen sitti dhagaamu jira? Dhibeen natti dhagaamu jira garuu dhibee kiyyaa fi gubaatii masgiida quraanni rabbii gubatu kana laaluun osoon an lubbuun jiru hojjedhee jijjiiramuu danda'u quraanni rabbii manni rabbii gubatee motoretti illee nan fayyaddu an otomaa danda'amee lubbuun kiyya waan masgiida kana nasar wayii waan qabaadhu ta'e hundaayyuu nan kenna ture garuu waan qabu wanti caalaan an qabu keessaa isiidha waan ta'eef keessoo kiyya isarratti xiyyeeffadhee kenne wallaahi kan rabbiin na beeku malee yookaan faayidaa addaa barbaadee miti. Yeroo masanaayyuu namoonni muraasni motorii binneesii kennina jennaan an motoriis hin barbaadu du'aayii qofaan barbaada jedhee dhiisee dhufee jechuudha. Keessummoota keenya guyyaa har'aa kana keessummaa cimaa keessummaa Oromiyaa yookaan immoo biyya guutuu nama raase yeroo jalqabaatiif seenaa guddaa nama hojjetedha. Of caala dabarsee amantaa isaatiif nama bakka guddaa kenne obboleessa koo bakkeetti argama maqaa isaa fi isa kan jiraatu waliin kan oduunutaa mee maqaan keenyudha. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani Jamal Arabaa jedhama magaalaa Beddellee ganda dirree misoomaa keessatti argama. Alhamdulillah wanta kana sababa wanti nakaasuuf yookaan immoo kennuuf sababa naatti ta'e dur harka kootii waan tokkoon qabu wallahi surreellee waan jijjiirradhuun qabu waan ta'eef ammaan kana garuu alhamdulillah maaluma yoo ta'een rabbii kanaaf galata galcha kan jedhurraa kaka'umsa onnee koo keessaa ka'een ammaan dura na yaadadhaa fi motorii kanaayyuu kan naa kenne isaa ani immoo fayyaan qabu wallaahi akkuma beekamu namoonni islaama taatan bakka jirtanitti. Warroonni viidiyoo kana argitan rabbiin naa kadhaa. Maaliif ani of agarsiisuuf yookaan of himuuf osoo hin ta'in keessootti gubataadha fayyaan qabu loozima kanallee yeroo dheeraa taa'ee ashaguu hin danda'u akkasumas hojii humnaa waan kiiloo 10 olii ol fuudhuu hin danda'u kufaatiin qaba luudii koo miidhamaadha hospitaala Phaawulositti akka deemtu jennaan ani hin danda'u rabbumatti ni madda rabbiin na fayyisa jedheen akkasumatti hojjechaa jira. Mana ammoo tasgabbiin qabu mucaan koo yeroo afyaan isii qabamaa ta'u namoonni viidiyoo kana argitan waan tokko faayidaa tokko barbaadu an du'aa jedhan. Tasgabbaa'e. Maarreegaa kanaan dura haati isaa akka sana kubsattee yeroo ammaa tasgabbaa'e ijoollee isaallee dhukkubaa jiru abbaa ijoolleeti jireenya isaa kana gaa lisroo yookaan immoo kophee xaragurraa qabee kan inni yeroo ammaa kana loozii akkasittiin ashagiitu kan inni gabaatiif dhiyeessu kanaan dura saakiliidhaan ture kan deddeebi'u isa booddee dogdoqqee turtii waggaa dheeraa booddee bitatee ture garuu amantaa koonaaf hin caalu qabeenya kan rabbii ta'ee mana rabbiidhaaf kennee jira yeroo ammaa kana garuu immoo kana booddee obboleessi keenya fayyaan koo xiqqoo ishee hubamee jira mana koo keessaa daa'imman koo xiqqoo nukkisutu waan ta'eef waan biraan fedhu du'aanaa godhaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa koo duwwaa 961 88 31 duwwaa 2 yoo jedhan argachuu danda'a namni kamiyyuu. Eeyyee bilbila inni amma isin dubbate kun as jalatti isin barreessin jira. Kana qofas osoo hin taane dargaggeessi cimaan kun naannoo mana jireenya isaattillee masgida hundeessuun akkasitti ijoollee kan barsiisaa jiranidha. Waa'ee masgida kana akkaataa kamiin akkan sadarkaa kana ga'e mee maalluun jetame Jamaal mee ergaa ati qabdu. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masgidni kuni dur bakka kana lafa bosonaa yookaan immoo mana namaa bucuu tokkotu turte. Namni akkuma jiraatu midhaanitti haajomuu jireenya isaa keessatti wantoota garagaraatti haajomuu diinii ibaadaa isaa bakka itti geggeeffatu bakka ilmi isaa itti baratu waan barbaachisuuf karaa ol darbuudhaaf aspaaltii waan ta'eef daa'imman ol darbuu hin danda'anii karaa gadii kanatti immoo haalli jiru immoo namoonni as jiran hundi isaanii harka qalleeyyiidha warroota dafqaan bultootatti caalu
kanaaf akkam ta'uu qaba kan jedhu baay'ee natti dhagaamee waan hojjedhu wallaalee bakka lafa kana nan bitaa gaafan jedhu waan tokko waan buusnu dhabnee walitti baanee bitachuun barbaachisummaa ergatti amananii booda naannawaa 30 walitti qabannee 30 lafti bitamuu hin danda'u masgiidni ijaaramuu hin danda'u malli koo maali jedhee gaafan taa'ee tilmaamu warroota loozii wajjin hojjedhu kana namoonni muraasni warroonni islaamaa utuu na deeggaranii waan kana hojjechuun qaba yoo rabbiin jedhe waan kana ashaaraa kana lafa kaa'een oonduu illee nan du'a jedhee yoo rabbiin gargaare waan kana nan hojjedha jedhee rabbiin galanni haa ga'u akka amma mul'atu kana hojjedhe. Kanaaf namoonni erga kaleessatirraa jammaranii namoota tokko motorii siibinnaa waan akkasii siibinnaa jennaan lakki motoriin barbaadu motorii kan kenne rabbiif jecha waan ta'eef amma kanan barbaadu yoo dhuguma namni diiniidhaaf na jaallatu yookaan immoo diiniidhaaf wanti kun hin ta'ama taate namni rabbiin dandeessisee bakka ijoolleen kun keessa taa'anii baratanii namoonni rabbii waaqooda kenneef akka asitti nu deeggaran kaayyoon kiyya kana asii tana lafattii sanas idduma madrasaa itti gadhaabannu jennee hawwii qabnaa garuu ammaaf kan nama dhuunfaati waan taateef lafattiis isin agarsiisuu dandeenya kanaaf kanarra jirra. Kan kanarraa hafee du'aa'idhaan muslimni qaama tokko eessattis yoo ta'e baattis dhiyaattis kanaaf namni deeggaruu namoonni dandeettan bifa kanaan nu deeggaruu dandeettu horii keessaniin du'aa'idhaanis qaamanis dhuftanii ilaaluu dandeessu inshaallah kanumaan isiniin jala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xumurratti mee hawaasaaf musliimotaa kana obboleewwan kee amantaa biraattis yoo dhaamsite dhaamsuu jiraatte yookaan nagaatti yoo jiraatte mee dhaamsi koo xumuraa kanan jedhu namni amma jirtanitti addunyaan ergisaa addunyaan fixeensa ganamaati waan taateef rabbii keessaniif jecha namni maallaqa qabdaniin maallaqa namni humna qabdaniin humna keessaniin namni beekumsa qabdaniin beekumsaan iddoo jirtanitti masgiida rabbii bira dhaabbadha hawaasa rakkate haadha hiyyeessaa kan mana bakka itti galtuu dhabde ilmaan yatiimaa kan waan nyaattee dhuguu dhabde isaan kana bira dhaabbadha rabbiin isin bira dhaabbata rabbii waadaanuuf galeera namoonni yatiima bira dhaabbattan namni mana rabbii bira dhaabbattan hojiin gaggaariin hundi isaayyuu gaafa fuula rabbii deeman galaa namaaf ta'a rabbiin jannata keessatti baaba sadaqaa baaba beekumsaan argamu hunda isaatiifuu qooda kaayera waan ta'eef namni islaama taate kamiyyuu amantiidhaan wal qooduu dhiisaatii diin irrattis jabaadha hawaasa keessan tajaajiluudhaaf qophaa of kennaa dura of kennaatii isa booda rabbiin waa hundaayyuu nuu ta'a inshaallah kanuman jedhan. Ayyee ulfaadhaa turtiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata kan siif faana ture Zalaalam Mirsaati. Thank you.